Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaas qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gaha. Dr. Geediyoon Suudaanitti ergama addaa mootummoota gamtoomanii waliin mari'atan. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos itti ergama addaa mootummoota gamtoomanii kan ta'an Raamtaam Laamaamraa waliin mari'ataniiru. Nageenya Suudaan waaraa mirkaneessuuf tattaaffeen dhuunfaan eegalamee gara tokkotti dhufuun kallattii tokkoon hoogganamuu akka qabu Dr. Geediyoon ibsaniiru. Walitti bu'iinsa Suudaan gaaga'ama namoomaa uumaa jiru dhaabuuf nageenya waaraa hojjechuun daran murteessaa ta'uu Raamtaan dubbataniiru. Itiyoophiyaan Suudaanitti nageenya buusuuf tattaaffii taasifamu kan tumsitu ta'uu gaheen olaanaa qabaachuus marichaan kaa'ameetiin jira. Dhoo'insi gaara Fantaallee jiraattota irratti sodaa uumuun himame. Kirkira lafaa tibbana godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti mudatee wal qabatee dhoo'insa gaara Fantaalleetti uumameen jiraattonni horsiisee bultoonni sodaa nageenyaa keessa jiraachuu himaniiru. Dhoo'insi mudateen wal qabatee sodaa nageenyaa hawaasa keessatti uumameen jiraattonni naannawa sanatti argaman qe'ee isaaniirraa akka baqatanii fi loon akka godaansifatan taasifamaa jira jedhame. Kirkirri lafaa guyyoota muraasa as naannawa aanaa Fantaallee fi magaalaa Matahaaraatti irra deddeebiin uumamaa jiru sadarkaa yaaddessaa irra gahuu jiraattonni naannichaa himaa jiru. Guyyaa lamaan kana deengaddaa fi kaleessa baay'ee ulfaataadha. Gaarri Fantaalees dhoohee ciccitaa ture jedhan jiraattonni magaalaa Matahaaraa. Kirkirri lafaa kun irra deddeebiin akka mudate eeruun sodaa hawaasaa keessatti uume hordofuun mana jireenya isaanii dhiisanii raasaa keessa buluu fi loon isaanii godaansisaa jiraachuu himaniiru. Kanaan dallaan jiguu fi manneen caccabuus himaniiru. Wanti kun hedduu nu yaachise kan jedhan yeroo yeroodhaan irra deddeebi'ee dhagahamaa kan jiru himanii amma mana keessaa sodaannee ala iddoo elektirikiin hin jirre iddoo bal'oo lafaa afannee jirra jechuun dubbataniiru. Lubbuu namaa irratti miidhaan qaqqabuu baatus magaalaa Matahaaraa keessatti dallaan jijjiguu fi manni baqaquu kan hime Muhammad Boruu immoo kirkirri kun kan duraanii irraa wanti adda isa taasisu gaarri Fantaallee ciccituu isaati jedhan. Wiixata muddee 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti naannoo walakkaa guyyaa gaara Fantaallee irratti uumame kun jiraattota naannichaa kan yaaddesse akka ta'e simamaara. Magaalaa Matahaaraa kan ta'e Muhammad Boruu gaaratu citee fottoqaa jira jechuun sodaa qaban himaatiin jiru. Walqabatee jiraattonni naannawa sanii qe'ee isaanii irraa akka buqqa'aa jiranis himama. Mooyyaleetti ji'oota 5 darban keessatti galiin birrii miiliyoona 866 ol walitti qabame. Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mooyyaleetti ji'oota 5 darban damee adda addaa irraa galiin miiliyoona 866 walitti qabamu waajjirri galiiwwanii bulchiinsa magaalichaa beeksise. Galiin bulchiinsa magaalichaa walitti qabamaa jiru kunis ijaarsa pirojektoota adda addaaf oolaa jiraachuu himuun itti gaafatamaan waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Maayaa obbo Abdii Yuyyaa akka himanitti bulchiinsi magaalichaa filannoowwan galii jiran duguugee fayyadamuun galii fooyyee qabu walitti qabuuf qindoominaan hojjechaa jira jedhan. Keessattuu waajjirichi bara baajataa kana kutaalee magaalaa sadanitti galii gibiraa irraa sassaabamu hawaasaan akka walitti qabamaa jiru himeera. Hanqinoota kanniinsa tajaajilaa walitti qabaman furuuf kaffaltoota gibiraaf haalli mijataa akka jiru himaniiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalichaatti bara baajataa kana ji'a 5 keessatti damee adda addaa irratti galii birrii miiliyoona 866 fi 852 ol walitti qabamu himanii kanaanis karoora qabame dhibbatti milkeessuun danda'ameera jedhan. Kan bara darbee waliin wal bira qabamee yoo madaalamu galiin kun dachaadhaan akka dabales himaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Masriin ergama gamtaa Afrikaa jalatti loltoota Somaaliyaatti bobbaasuuf jedhame. Masriin loltoota ishee gama ergama haaraa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'u keessaa akka hirmaatan beeksifteerti. Gaaffii mootummaa Somaaliyaa irraa dhihaateen ergama nagaa kabachiisaa keessa seenuuf murteessiteerti jechuun ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdullaatii dubbachuu Reuters gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Muallim Fiqii gara isaaniitiin gara Masriitti daawwannaa hojiitiif erga imalanii booda ibsa waloo kennan irratti kana wal fakkaatu ibseera. Dubbiin aangawaa Masrii kun turtiin ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa muddee 31 bara 2024 xumuramuun dura dhagahameera. Haaraan ergama tasgabbii deeggarsa gamtaa Afrikaa AWSOM jedhamu ammajjii bara 2025 irraa eegalee ni raawwatama. Gama isheetiin ergama haaraa kana keessatti akka hirmaattu gamtaa Afrikaatiif beeksifteerti. Kana dura biyyoonni hirmaatan yeroo ifa ta'an maqaan Masrii hin dhahamne. Haala Somaaliyaan keessa jirtutti marii gooneerraa Somaaliyaan tokkummaa daangaa fi birmadummaa ishee mirkaneessuuf carraaqqii taasistu Masriin ni deeggarte jechuun aangawaan dubbataniiru. Ergama haaraa keessatti hirmaannaa Masriin hangam akka ta'e
ministeerri dhimma alaa Masrii ifaan ifatti dubbateera. Itoophiyaa fi Somaaliilaand dabalatee Masriin loltoota ishee Somaaliyaatti akka bobbaastu yeroo ibsame naannicha qeeqa jechuun mormuu ishee callisanii akka hin ilaalle dubbatuun ni yaadatama. Waggaa darbe Itoophiyaa fi bulchiinsa Somaaliilaand kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettu waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessite gaanfa Afrikaatti muddamni haaraan uumamee ture. Dhimma kanaan kan mufatte Soomaaliyaan biyyoota Soomaaliyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masrii fi Eertiriyaa waliin hariiroo ishee cimsataa turte. Eegasii Soomaaliyaan Masrii waliin waliigaltee waraanaa tolfachuun deeggarsa meeshaa waraanaas argatteerti jedhan qondaalli Masrii gara Soomaaliyaatti imala hojii taasisan. Kanaan hanga Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa haqxutti loltoonni Itoophiyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa jala akka hin seenne Soomaaliyaan dhorkaa jirti. Dhihoo immoo Itoophiyaa fi Soomaaliyaan jaarsummaa pirezidaantii Tarkii Raasib Xayyib Erdoogaaniin taasifamee waliigaltee seena qabeessa raawwachuun ni yaadatama. Ta'us hireen loltoota Itoophiyaa ergama haaraa keessa seenuu fi seenuu dhabuu ammatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Ankaaratti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama waggaa tokkoof isaan gidduu adeemaa turee fi gaanfa Afrikaaf yaaddoo uumaa ture furuuf waliigaltee irra gahaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa jalatti ulaa galaanaa amansiisaa kan nageenya qabuu fi waarawaa ta'e akka argattu waliigaltee taasisuun waliin akka hojjetan ibsameera. Guyyaa wiixataa erga Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee raawwatanii booda jilli Soomaaliyaa gara magaalaa Finfinnee dhufeera. Jilli kun gara Itoophiyaa kan imale waliigaltee Ankaaratti waadaa seename jajjabeessuufis jedhame. Ali Omar kan ministeera haajaa alaa fi walta'iinsa idil addunyaa ta'an jila isaanii waliin Finfinnee kan jiraniif murannoo isaanii akka hin raafamne Soomaaliyaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu cimsuuf ni agarsiisaa jedhan. Gama kaaniin loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran buufata waraanaa Somaaliyaa haleelan jechuun Soomaaliyaan iyyata kennaa jirti. Baayiden namoota duun itti murtaa'eef adabbii laaffisaa yeroo jiranitti Tiraamp garuu cimsuuf dhaadatan. Waajjira mootummaa keessaa ba'uuf torbaan muraasa kan qaban pirezidaantiin US Joo Baayiden namoota duun itti murtaa'ee mana hidhaa keessatti yeroo eeggataa jiran 40 keessaa 37f adabbii kan salphisaniiru. Kun namoota du'aan adabuun waliigaltee faallaa karoora Doonaald Tiraamp jechuun walqeeqaa jiru. Pirezidaantiin US haarawaa filataman kun bara bulchiinsaa isaanii keessatti adabbiin du'aa namoota hedduu akka raawwatu himeera. Riippaabilikoonni murtee Baayiden kana qeequun pirezidaantichi warra seera Ameerikaaf bitaman caalaa yakkamtoota cinaa dhaabbate jechuun dubbataniiru. Tiraamp marsaa jalqabaa aangoo qabachuun dura sadarkaa federaalaatti murtee du'aa raawwachuun baay'ee hin turre. Ammajjii keessa White House kan seenu Doonaald Tiraamp adabbiin du'aa akka raawwatamu karoora bulchiinsa isaanii keessaa isa tokko jedhamaa jira. Pirezidaanti Baayiden namoota duutitti murtaa'ee adabbiin isaanii raawwatamuuf dabaree qabatanii jiran 40 keessaa 37 kan ta'aniif adabbii isaanii gara umrii guutuutti akka geeddaramaniif yommuu ta'u, adabbii du'aa namoota 3 qofa irratti raawwatama. Maraatoonii Booston irratti boombii kan dhooste Dizoor Kaarii fi 2018 iddoo waaqeffannaa Piitersburg keessatti namoota kadhannaa irra jiran keessaa nama 11 kan ajjeesee fi torba madeessuun kan himatamee duuteetti murtaa'e Roobert Bowaars kanneen adabbii du'aa isaanii raawwatamu 3 keessaa tokkodha. Inni sadaffaan adabbiin du'aa itti raawwatamu Diiliyaal Ruuf kan jedhamu yakka bara 2015 mana amantii Saawuz Kaarolaayinaa magaalaa Chaarsistan keessatti argamu irratti raawwateen bara 2017 duutitti murtaa'e. Murteen pirezidaantii Baayiden falmitoota mirga namoomaa simateera kan jedhan Amnesty International kanneen simatan keessattidha. Garuu warri Riippaabilikaan akkasumas gareen ce'umsa Doonaald Tiraampii fi namoonni siyaasaa bulchiinsa haaraa deeggaran tarkaanfii Baayiden kana akka qeeqaa jiran himama. Daarektarri Koomishinii Tiraamp Stiiven Chaawung namoonni kunneen yakka hamaa dhala namaa irratti raawwatuun beekamu jechuun dubbataniiru. Tarkaanfii qaanessaa Baayiden fudhatan kun miidhamtoota fuula keessaa kabaluudha jechuun dubbataniiru. Maatii jaallattootaa fi firoota namoota miidhamanii gaddisiisuun yakkamoota jechuun himateera. Pirezidaanti Tiraamp olaantummaa seeraa ni dhaabbata, kanaaf ammoo wayita White House'tti deebinetti ni agarsiifna jedhan. Fakkeenyaaf miseensi Riippaabilikaan Teeksaas bakka bu'ee Chiip Rooy murteen akkanaa madaallii kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi aangoo gar malee fayyadamuun sirna haqaa laamshessuudha jedhe. Miseensi Riippaabilikaan kan biroo seeneetarii Arkaas Toom Kooton gama isaaniitiin Joo Baayidenii fi paartiin Dimookiraat lammiilee Ameerikaa seera eeganii fi yakkamtoota keessaa yeroo mara yakkamtootaaf falmu jechuun dubbateera. Maatiin miidhamtoota gariinis murtiin Baayiden kanarratti mufii qaban himaniiru. Bara 2017 saamicha baankiitti raawwatame keessaa haati ishee kan ajjeefamte Hiitar Ternar daba aangoo fayyadamuudhaan raawwatamedha jechuun murtii Baayiden kana qeeqteerti. Tarkaanfiin Baayiden osoo aangoo harka isaanii jiru adabbii du'aa salphisuu irratti fudhatan namoota Ameerikaa keessatti duuteetti murtaa'ee jiran 2200 hunda irratti hojii irra oola jedhama.
Dooniin Raashaa Ameerikaan qoqqobbii irra kaa'ame erga motorri dhoohee booda dhidhimte. Dooniin fe'umsaa Raashaa Ursaa Maajoor jedhamtu sababa dhoohinsa kutaa motoraa keessatti uumameen galaana Meeditiraaniyaa Ispeenii fi Aljeeriyaa gidduutti dhidhimuu ministeerri dhimma alaa Raashaa beekseera. Miseensota doonichaa keessaa 14 baraaruun gara buufata doonii Kaartaajeenaa keessatti yommuu fudhataman 2 garuu achi buuteen isaanii hin argamne. Dhaabbanni oduu Raashaa dubbatetti Maajoor guyyoota 12 dura buufata doonii Seent Piiterberg irraa kaatee imalaa turte jedhan. Abbaan doonii kun akka ibsetti kireenii meeshaalee ol kaasuu 2 tokkoon isaanii toonii 380 ulfaatan qabattee imalaa turuu himaniiru. Ursaa Maajoor osoo hin dhidhimin dura dhaabbanni balaa tasaa galaana Ispeen Saalvaantoo akka himanitti namoonni 14 bidiruu balaa tasaa irra turan nagahaan gara Ispeenitti geejjibamuu isaanii ibsuun dooniin waraana Raashaa boodarra dhufte ammoo hojii baraarsaa kana akka fudhate ibseera. Ursaa Maajoor doonii Raashaa kan biraa kan uggurame Ispeertaa jedhamu waliin doonii Meed keessatti rakkina keessa kan galte yommuu ta'u, dooniin lamaan kun biyya Ingilizii buufata chaanaalii kana qaxxaamuranii osoo deemaa jiranii kan mul'atanidha. Dhaabbanni odeeffannoo waraanaa Yukureen HUR jalqaba baatii kanaa akka gabaasetti Ispaartaan erga Bashir al-Assad kufee booda meeshaalee waraanaa Siiriyaa keessaa baasuuf gara buufata waraanaa galaana Raashaatti kan teessoo isaa Taartus godhatee qarqara galaana Siiriyaa irratti argamtutti deemaa turte jechuun himeera. Qondaalli Raashaa akka himanitti Raashaan bulchiinsa haaraa Siiriyaa keessaa waliin waa'ee egeree dhaabbilee waraanaa lamaan keessa jirutti karaa dippiloomaasii fi waraanaan mari'achaa jirti jechuun dubbataniiru. Abbaan qabeenyaa Ursaa Maajoor kan ta'e Obroon Loojistikaa fe'umsa gara Siiriyaa geejjibsiisuu irratti hirmaannaa guddaa qaba ture jedhama. Kan Ispaartaa bakki itti geessan Masrii Poorti Saayid kan turedha. Saayitiin hordoffii geejjiba galaanaa akka himetti sirni hordoffii oofumaan akka Ursaa Maajoor muddee 2 irraa kaasee bakki itti imalu buufata doonii Vilaadiskoof akka ta'e kan agarsiisu yommuu ta'u, buufata doonii Tartus irratti yeroo dhumaatiif kan mul'ate waxabajjii darbe keessa ta'uu himaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanan gammaatti dhageeffattanidha. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.